Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtan nageenyi Rabbii simbira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube har'as gumii hojii harkaatiin qabadhee isinii dhufeen jira. Gumiin hojii harkaa keenya hadhaa namoonni baay'een koomantiidhaanis messenjeriidhaanis dhuftanii ani dhaheen beeku ani kirooshee akkatti qaban hin beeku akkamitti akkatti barru natti agarsiisi kan naan jettan baay'eetu jira. Sinirraa turuu kootiif dhiifama. Har'a kun akkuma sannaan jettan isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Turtii gaarii ana waliin. Egaa kanan qabadhee dhufe kirrii diimaadha. Kiroosheedha. Namni reef baruu obsumaan waa baruuf dirqama jarjaruun nu barbaachisu. Suutumaan obsaan barannaa jecha. Kanaaf akkamitti akka bartanu hojiidhuma bicuus irraa yookiin anaaf waan salphaa ta'e irraa isinitti agarsiisa. Namni kamiyyuu bifa kanaan baraa jechaadha. Jalqaba baruudhaaf quba keenyatti akkas marannaa sansalataanis gochuu hin dandeenyaan yeroo baay'ee sansalataan hin fayyadama. Amma kana quba keenyatti erga marannee quba keenyatti marachuudhaaf lakkaa'uun dirqamaa miti. Kanaaf kana akkas godhannaa jechaadha. Kana keessa guuttannaa tokko tokko bifa kanaan akkas goona. Lakkaa'uun dirqama miti. Isii kana keessa haala kanaan guuttannaa jechaadha. Tokkuma tokko keessa baafannaa sansalatni nu barbaachisu kanarratti. Siidhuma kana keessa akkas goonee guuttannaa jechaadha sii kana. Erga akkas godhannee haala kanaan dhahannee jirra. Bifa kanatti guuttannee dhahannee jirra. Sana booda amma asirratti sansalata 3 dhahanna. 1 2 3 asirratti sansalata numa lakkaa'annaa jechaadha. Erga sansalata 3 lakkaa'annee kirooshee keenya irra akkasitti marree finnee bakka kana keessa isii kana dabarfannee kana keessa akkas baafanna. 1 ammas achuma keessa 2 ammallee 3 boolla tokko keessa 3 dhahannaa jechaadha. Ammas sansalata 3 dhahanna. Sansalata jechuun 1 2 3 kirooshee keenya irra akkas marannee finnee 1 2 kana dabarfannee akkasti ammas 3 dhahanna. 1 2 achuma keessa yeroo 3 dhahannaa jechaadha. Akkasitti meeqa dhahanneerra? 2 dhahanneerra. Naannoo kana guutuusaa 8 nu barbaachisaa jechaadha. 1 2 3 ammallee finnee kirooshee keenya irra marree finnee bakka kana ammas yeroo 3 dhahanna. 1 2 3 akkasitti dhahannee ammallee sansalata 3 dhahannaa jechaadha. Sadan kana boolla tokko keessa dhahataa irraa wanti sun hubachuu qabdan. Ammallee sansalata 3 1 2 3 ammallee kirooshee keenya irratti marree 1 2 kana dabarfannee sadaffaa kana keessa akkas galfanna. Erga galfannee ammas
tokko ammallee boolluma sana keessa lama sadii meeqa dhaanneerra tokko lama sadii afur dhaanneerra afurtuma jechaadha. amma sansalata sadii dhahanna finnee ammallee asuma keessa boolla lamarra dabarfannee sadaffaa keessa ammas sadii dhahanna tokko lama sadii akkasitti meeqa dhahanneerra tokko lama sadii afur shan dhahanneerra sadii nu hafaa jechaadha. ammallee tokko lama sadii kirooshii keenya ramarree finnee ammas bakka kana galfanna tokko lama sadii agartanii amma akkasitti jaha dhahanneerra lamatu nu hafa. egaa haala kanaan saddeet dhahannee jirra waliin lakkoofnu tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet. tola marga saddeet dhahannee ammallee sansalata sadii tokko lama sadii. amma maal goona bakka duwwaa kana keessa sadii dhahanna ammas sinitti meera hojiin kun kan warra reef baranuuti siniin jareera tokko lama sadii. amma akkasitti sadii dhaheen jira. amma sansalata sadii tokko lama sadii kirooshii keenya ramarree kanarra tarkaanfannee as keessa sadii dhahanna ammas isii kanarra tarkaanfannee tokko lama sadii sinitti mul'ata dheeyyaadha. sadii sila dhahanne kanarratti dabarfannee bukkeedhaan lama dhahannee qabna jechaadha. tole tokko lama sadii dhahannee amma immoo roga yookiin maasanii roga firee akka nuuf baasu jechaadha. amma kana keessa afur dhahanna. amma sadii duraan dhaannee waan darbine kana keessa walakkaa kana yeroo afur baafanna tokko lama sadii achuma keessa afur. agartanii asirratti adda addummaa isaa kun maazanii nuu ta'a jechaadha. asitti maazanii kanarratti dhahanna kanarratti maazanii kanarratti dhahannee kanarratti maazanii bifa kanaan jechaadha. ammallee sansalata sadii tokko lama sadii finnee amma kirooshii keenya ramarree bakka kana keessa baafanna bakka duwwaa kana keessa baafanna jechaadha. kun akkasitti finnee kana keessa akkas baafanna sadii baafanna jechaadha. tokko lama sadii harkaan ariifadhee afaanii isinitti maal jira waan ta'eef dhiifama. haala kanaan sadii dhahannee ammallee sansalata sadii tokko lama sadii finnee kirooshii keenya ramarree ammas kanarra tarkaanfannee as walakkaa kana akkasitti dhahanna jechaadha. tokko lama sadii ammallee asirratti tokko baafannee jirra. erga asirratti dhahannee kaane ammas tokko lama sadii finnee amma immoo kana keessatti akkuma isa kana dhahanee dabalfannee afur walakkaa kana keessa dhahanna
tokko lama sadii afur. Kun akkasuma afurummaan ol nuuf baachaadha kun amma dhumaatti. Tole. Sansarata sadii tokko lama sadii. Erga sansarata sadii dhaannee kirooshii keenya rakkas koonee amma walakkaa kana keessa kun bakka quba koo argitan kana keessa sadii dhahannaa jechaadha. Tokko lama sadii. Agartanii ammas tokko lama sadii erga dhaannee kanarra darbinee walakkaa kana keessa ammallee akkasitti dhahanna. Ammas sadii dhahanna jechaadha. Lama sadii. Ammallee sansarata sadii tokko lama sadii. Amma finne kana keessa afur dhahanna. Walakkaa kana keessa afur dhahanna. Akkasuma ta'a. Erga akkasuma ta'e amma kun maazaniin handhaa ture. Asitti kun sinitti mul'ata inshallah. Asiin kun maazanii walumarratti dhaha. Afur afurumaan xumurama kuni. Kun keessa immoo dabalaa deema jechaadha. Duraan jalqaba tokkoon dhee ture. Dabal kirooshii sadii yeroo tokko jechaadha. Marsaa lammataa irratti immoo laman dhee tokko lama kana jechaadha. Marsaa sadaffaa irratti immoo kun dabal kirooshii yeroo sadii dhahadhe jechaadha. Tokko lama sadii. Jarri kun rogna farkuun akkasuma wal nuuf ba'u jechaadha. Dabalanus hin hir'isanus jarri kun. Amma kun amma sirratti irra keessatti dhee jira. Sansarata sadii akkasitti naa kirooshii korata lafadhe fidee bakka kana sadii dheen ture miti afur naaf ta'a jechaadha. Amma akkas tokko lama sadii. Amma sansarata sadii finne ammallee bakkuma kana bakka duwwaa kanatti tokko lama sadii. Ammas sansarata sadiidhaa tokko lama sadii erganlee kirooshii kootti maree kunoo kanarra darbadhe bakka duwwaa kana keessa dhaadhaa jechaadha. Tokko lama sadii. Agartanii akkasitti kanarra dabarfata bakka duwwaa keessa dhahanna. Tokko lama sadii. Kirooshii keenyarra marree ammallee kunoo kanarra dabarfadhe walakkaa kanan dhahadhaa jechaadha. Tokko lama sadii. Ergan kana dhaadhe amma roga afurra ga'een jira. Tokko lama sadii erganlee kirooshii korra maree amma kanarra dabarfadhu jechaadha. Kunoo afur waan irra keessatti afur waan dhee lama qixxee isaa kana keessatti walakkaa kanaatti afur dhaadha ammas. Tokko lama sadii afur. Ammallee sansarata sadii tokko lama sadii. Wanta dabarfannu hin jiru asirra finne bukkeenuma kana bakka duwwaa jiru kana keessa sadii dhahanna. Afur bakka rogaa qofaa siniin jedheera. Akkasitti sadii dhaadhe ammallee sansarata sadii tokko lama sadii. Kirooshii korra maree kunuunsa kanarra nan dabarfadhe walakkaa kana dha'a. Tokko lama
sadii ammallee tokko lama sadii kunoo kanarra dabarfadhee walakkaa kanarra dabarfadhee walakkaa kana keessan dhahaa tokko lama sadii ammallee tokko lama sadii bifuma sanaan walakkaa kanarra dabarfadhee walakkaa kana keessa tokko lama sadii ergan kana dhaadhee sansalata sadii tokko lama sadii kirooshii korra maree kun amma maazanii yeroo gasaa bira geeran ta'eef afur waan dhaadhee qabuuf lama walakkaa isaatti lama yeree walakkaa isaatti afur dhaadhaa ammallee jechaadha tokko lama sadii afur agartanii kun roga waan ta'eef afur irratti dhaadhee jechaadha ammallee sansalata sadii tokko lama sadii asitti bakki nurra tarkaanfannu waan hin jirreennaan bakka duwwaa kana keessa sadii dhahanna tokko lama sadii amma sansalata sadii tokko lama sadii erga dhahannee kanarra dabarfannaa amma kanarra utaallee walakkaa kana keessa dhahannaa jechaadha haala kanaan hanga feene dhaachuu dandeenya. Egaa yeroo dhaannee guddisuun bareeda itti barraa waan baay'ee nu barsiisa hanga asitti yoo barree hanga asitti yoo dhaannee barree kanaa ol guddifachuu hin dandeenya hanga barruutti yeroo jalqabaatiif garuu akkas waan bicuu akkasiitiin barraa isiniif gala hedheetan abdadha. Egaa amma feene guddifachuu hin dandeenya isiniin jedheera ana hangasumatti isinitti agarsiisa yoo kanarratti isiniif galuu bifa isiniif galuun bifa isinitti fakkaatiin akkasitti yoon godhe naaf ta'a bifa jettaniin nagaafadhaan isinitti agarsiisuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa maatii naaf ta'a koomentii keessaniif illee baay'ee tokko galatooma isiniin jedha. Inshallah warri naaf hin galle naaf galuu didee hin beeku warri jettanus illee kanarraan sirriitti isiniif gala jedhanii abdii qaba hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii.